Obboleettiin koo tokko viidiyoo kalee hojjedhe irratti gaafii na gaafattee turte. Gaafiin isheetillee akkas jedha. Akkam nagumaa obboleettii, nageenyi fi araarri Waaqayyoo siif haa baay'atu. Ani ergan dhufee waggaa fi ji'a 5 garuu iqaamaa hin qabu. Yeroo kontiraata kiyya xumure galuu barbaada. Garuu iqaamaa malee galuu hin danda'amu. Maal naaf wayyaa jettee jirti obboleettiin kiyya. Galatoon obboleettii koo isin jedha. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu an obboleettiin keessan immoo nagaa guutuun qaba galata Waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota koo warroon immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya taa'e warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa akkuma video obole kana argitanitti barreeffama obboleettii kana nama dubbistanitti obboleettii kiyya tokko kaawwan ishin jetti kun an erga dhufee waggaa fi ji'a 5 kontiraata ko yoo fixe galuufanii akkam godhe qaamam qabuutte lubbu dirqama iqaaman jechuudha. Maaliif dirqama dhugaa dubbachuudhaaf iqaamaa jechuun dirqama eessatti si gaafatu gaafa atabdhaamutti garuu har'a yoo gaafa kimiidhattu eessi gaafatu gaafa immoo har'a soo nam tokko gadi bayeeyyu isa malee hin danda'amu. Iqaama jechuun waraqaa eenyummaan qabdu jechuun immoo biyya kana keessa taa'uu hin dandeessu jechuudha. Garuu maaliif akkasii baasuu didan hin beeku malee lubbuu innaa waraqaa san malee galuu hin danda'amu. Dirqama keetii ati waraqaa naa baasaa jedhiin waraqaa malee galuu hin dandeessu. Dirqama jechuudha iqaamaa jechuun akkuma biyya keenya yeroo biyyuma keenya yoo jirtu waraqaa eenyummaa hin beektanii miti biyya keenyattis waraqaa eenyummaa baafattaa bar namni waraqaa eenyummaa hin qabne lammummaa Itoophiyaa jechuu hin danda'amu bar dhugaa dubbachuuf maaliif maqaa keetii bakkuma fedhe dhaloota kee bakka hundumatti si beekuu danda'u bakka ati jirtu iddoo ati jirtu waraqaa eenyummaatiin laallama jechuudha. Inna biyya keenya keessattuu jechuudha biyya Oromaa isaati. Inna kanaafiyyuu obboloota koo hanga danda'ametti waraqaa kana nu baasaadhaan iqaamaa nu baasaa jedhaani. Maaliif gaafa galtu si rakkisa har'allee si rakkisuu baatu har'allee nama rakkisa dhugaa dubbachuu fi osoo waa taatee si rakkisa. Odoo namni tokko carraayyuu gadi baatee qabamtee waraqaa eenyummaan qabdu siin jedhu akkamitti siin hojjisin jedhu rakkoo guddaadha jechuudha. Kanaaf si naa baasaa jedhee si baastu malee hin galu jechuudha. Akka garuu soodii keessatti ba'u malee hin galamuu hin danda'amu. Maaliif iddoo xiyyaraa isaatti si gaafatamu. Kan biraa isi qabaattetu yoo hin haaromsiifaman yoo jiidhi isaa irra darbee yookiin waggaa isaa irra darbee hin galuu hin dandeessu jechuudha. Aga haaromsiiftutti jechuudha. Seera biyya kanaati jechuudha. Seera biyyootuma hundumanatti fakkaate. Maaliif waraqaan tokko guyyaa isaa irraa dhumatti tajaajila hin qabu jechuudha. Hin haaromsiifama. Akkuma paaspoortiitti innis haaromsiifama jechuudha. Waggaa 2 fi waggaa tokkoon akkasumatti haaromsiifamaa iqaaman illee jechuudha. Kanaaf immoo ati dirqama keetii obboleettii koo galuun hin danda'amu. Iqaamaa naa baasaa jedhi iqaamaa naa baasaa jedhiin ergan qabaanneen boodatti jechuudha. Dirqama si baasuu jechuudha. Maaliif gaafa galtu rakkina bakka isaatti si geechisa jechuudha. Akimii tokkos kan dhadhuun iqaamaadhaan laallamta jechuudha. Iddoo amma fakkeenya poolisiin tokkoyyuu gadi baatee si qabe iqaamaa fidisi jedhume ati kontiraata jirtamoo xalabaa jedhannu kontiraata jirtamoo ala hojjettawoo si jedhanii silaaluudhaaf iqaamaa fidisi jedhu. Iqaamaan ergan jiraanne maal faayidaa qabaree inde dhugaa dubbachuuf dirqama iqaaman jechuudha. Biyya Oromaa keessatti iqaamaa qabaatte taane waraqaa qabda jechuudha. Waraqaa eenyummaa qabda firiidha baqqaatii lammummaa biyya akka lammummaa biyya isaatti ilaalamuu qabda jechuudha. Maaliif baqa rakkinni sirra hin ga'u jechuudha. Baqa maaliif waraqaa eenyummaa qabda eenyummaa keessi beekanii iddoo bakka maqaa keetii waan hunduma keetiin wanta biyya waraqaan biyya sanii erga ta'een boodatti suuraa keetti irra jira wanta biyya sa ilaalatu irra jira biyya bakka jirtu san irra jira waan ta'eef ati firiidha baqa jechuudha. Walumaa galatti yoo waraqaa eenyummaa san hin qabaatan immoo akka hattuusitti ilaalama ilmi namaa kun jechuudha. Biyyuma hunduma keessattuu biyya keenyatti illee waraqaa eenyummaa meeqzee makiinaa yaabbatanii biyya biraa deemtan yookiin Adaamaadhaa gara Finfinnee yoo deemtan Finfinnee gara Adaamaa yoo deemtan gara Bishooftuu yoo deemtan bakkuma fee yoo deemtan dirqama waraqaa eenyummaa malee hin deemuu hin danda'amu. Namni waraqaa eenyummaa hin qabne lammummaa sanuu jechuun ni ulfaata. Nama akka hatee biyya tokko san keessatti jiraatuti. Kanaaf dirqama waraqaa si barbaachisa lubbuutiyyaa. Gaafa galtullee ati dhuguma seeraan dhufte moo seeraan hin dhufne kan jedhamu ati nama seeratti waan ta'eef fakkeenyaaf ati paaspoortii qabda kontiraata jirta waan ta'eef hin hojjetama si hojjetamuu danda'a jechuudha. Kanaaf maatiin ati bira jirtu akkasii hojjetan immoo itti himachuu qabda. Hundumti keessanuu ijoolleen jechuudha. Ijoolleen immoo yoo irraa dhume galuu dandeenya. Paaspoortiin keenya gaafa irraa dhume galuu dandeenya ijoollee jettaniif paaspoortiin kee yoo irraa kan dhumatu ta'e
galuun dandeechu aga haaromsiifamutti lubbu galuun hin danda'amu aga haaromsiifamutti jechuudha. Maaliif waraqaan kee dhumate waan sin paaspoortiin kee dhumate ta'ee hojjisiifamtu malee galuun hin danda'amu jechuudha walumaa galatti. Innaa kanaafiyyuu hojjisiifachuu si barbaachisa waraqaa paaspoortiillee waraqaa eenyummaatillee hojjisiifachuu sin barbaachisa. Warri qabdan qabdu warri hin qabne immoo hojjisiifadhaa. Isa malee galuun hin danda'amu jechuudha. Walumaa galatti bakkuma feetellee jiraadhu biyyuma feetellee jiraadhu isa malee galuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu hojjisiifadhaa warri hin qabnellee hojjisiifadhaa. Isa immoo yoo dhumatellee dirqama hojjisiifadhuuti biraa gali. Maaliif osoo inni dhumin osoo galte osoo inni akkas jeeta akkasii hafee galte ta'eeti dhumuudhaaf torbee tokko osoo hafee doo galte ta'eeti deebi'uu hin dandeessu malee rakkoon qabu hin galta. Garuu erga dhumatee immoo dirqama hojjisiifamuu qaba. Hojjisiifamuu qaba. Warri akkamitti erga dhumatee galuu danda'a biyya galuu danda'a rakkoo qaba warri jettani rakkina qaba. Bakka xiyyaaraatti sin dabarsan lubbu paaspoortii fi waraqaa kee eenyummaa laalu sin dabarsan nama hin dabarsan waraqaa eenyummaa fi paaspoortii keetti ilaalamaa jechuudha. Kanaafiyyuu haaromsiisuu qabdu. Tayyib haaromsiifachuu qabdan maatii bira jirtanii nu haaromsiisaa jedhaani isiniif haaromsiisanii yeroo isaan galuu dandeessan malee yookiin galuu dandeessan dhuguma sin jallachuuyyuu dirqama haarawaa ta'uu qaba. Haaddisii ta'uu qaba. Waraqaan jechuun irraa dhumachuu miti bakka dirqama haaddisii osoo hin taane akka irraa dhumanne jechuudha. Bakka yeroo inni guyyaa 5 illee qabaatu dhumachuudhaaf ati bararuu heedde taana rakkoon qabu hin dhumanne bakka guyyaa kee hin qabdu. Guyyaan tokkollee hoo jiraate ati bararratti guyyaa barartu sanii guyyaan tokkollee si hafe bakka siif ta'a jechuudha. Maaliif hin dhumanne haga guyyaa ati deemtutti jechuudha. Saniin booda deebi'uu hin dandeessu malee rakkoon qabu jechuudha. Deebi'uu hin dandeessu yoo si haaromsiifame jechuudha paaspoortiin kee. Iqaaman immoo rakkoon qabu. Iqaaman gaafa as dhufte haaromsiifafta yoo irraa dhumin malee irraa dhumuu ga'ellee yoo biyya keetitti galtee dhumallee yoo as deebitellee si haaromsiifame inni asitti haaromsiifama waan ta'eef. Garuu paaspoortiin kee immoo biyyatti haaromsiifama waan ta'eef gaafa deebitu haaromsiifattee deebite yoo dhumachuullee ga'ee galte jechuudha. Inni akkasii sin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf haaromsiifadhaatii galaa isin jechuu barbaada. Akka kiyyatti haaromsiifattan malee hin galinaa. Waraqaa si fayyada waan ta'eef nuuni paaspoortii si fayyada waan ta'eef ishee hundin keessan si fayyada. Innaa kanaafiyyuu haaromsiifachuu qabdanii isin jedha. Garuu si deebi'a jedhee si yaada obboleettii koo hanga danda'ametti naa baasaa jedhiniiti itti iyyadhati lubbuuti. Maaliif dirqama keeti waan ta'eef waan keetis waan ta'eef isa malee galuu hin dandeessu waan ta'eef beek dirqama. Dhumate taanaan dhumachuu dhiisitti osoo amma fakkeenya si baasanii akkuma paaspoortii keetii paaspoortiin kee hin qaba waan ta'eef bakka rakkoon qabu jechuudha. Garuu yoo paaspoortiin kee qabaachuu baate immoo rakkina guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf dirqama keetii si baasanii gaafa si baasan malee galuu hin dandeessu. Fasan jedha bakka xiyyaaraatti si qabu. Ijoollee baay'eedha ijoolleen akkatti waan akkanaa haa dogongora keessa seenanii qabamanii tikkeettiin isaanii duubatti deebi'ee baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf gisee galuu heeddan kana ammatti ji'a hin qabda ji'a 5 hin qabda ji'a 5 kana keessatti qaamaa si haa baasan. Yoo birrii isaaniitti si hin baasan illee birrii keetii illee baafattee si sirraa'uu qaba malee ati galuu ganan deebi'a jedheen nan deebi'a. Galee tan biyya deebi'a qaamas naa baasaa jedhanitti akkasitti si haa baasan malee sarmanii si hin baasan ati galeen chaafa jennaa si hin baasan. Garuu ati amma nan galan jedhanii qaamaan qabu waan ta'eef qaama naa baasaa jedhiitti dubbadhu. Ishee kanaaf waraqicha immoo akkasaa si baasan ofii keetiitti dubbachuu qabda malee osoo hin qabdu waanuma feesoo ta'e ofii keetii dubbachuu qabda sin jedha obboleettii koo. Dirqamas kun waan ofii keetii si barbaachisuuf si barbaachisa jechuudha. Garuu nan gala jetteetiin ittiin dubbatiin isaanitti. Gaafa qaamaan keessi bahee jedhee gaafa san galtaa jechuudha. Amma immoo nan gala jedhee naa baasaa jedheetti ofuma keetiitti dubbadhu jechuudha. Ishee dhageesse akkasitti dubbadhu waaqayyo si haa gargaaru sin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni akkasumas immoo gaafii fi yaada qeeqaa qabaatan koomentii irratti katabuun dagatinaa sin jedha. Hordoftoota kiyya warri sin deebisne immoo suuta sin deebisa maaliif hin beektan kaa hundi keessan hojii mana namaati waan ta'eef sin jedha. Kanaaf suuta sin deebisa sin jedha na hordofaa hanga viidiyoo biraatti deebinutti.